warri mootummaa kanaan mootummaa Oromooti jedhan tokkoffaa heeran ala dubbataa jiru. Heeran nama gaafachiisa kun. Heerawaa miti kun dubbiin akkasii. Maaliif heerri kan jedhu mootummaa federaalaa Riippaabilika Dimokiraataa Itoophiyaati. Malee namicha barcuma sanarra taa'een dhiiga isaa lakkaa'anii mootummaa saba sanaa jechisisuu hin qaban. Lammata esseenshaalii waan otoo akka TPLF sana waan Oromoo ol kaasu waan Oromoo qofa dhaadheessu fidee aangotti isa faana dhufee waan saboota biraa acuucotoo hojjete warri biraa akkasoo nuun jedhe hin fakkaata ta'a. Garuu kan ta'e kanaa miti esseenshaalii. Kan ta'e saboota hunda caalaa sirni kun kan loluun eenyudha? Oromoodha. Oromoo keessatti adamsaa ajjeesaa mana irratti gubaa. Oromiyaa guuturratti har'a falmaa hadhaa hidhannootiin mootummaa kanaan otoo wal lolaa jiru. Paartilee Oromoo bakka bu'an hidhanii ugguranii kaanii otoo jiranu hoggonoota mana hidhaa dararaa otoo jiranu akkamitti mootummaa Oromoo ta'uu danda'a? Oromummaa maaliin calanqise? Sabboonummaa Oromoo balfatee sirni jiru. Sabboontota Oromoo dararaa sirni jiru. Qe'ee Oromoo goolaa sirni jiru. Herreega kamiin mootummaa Oromoo ta'a? Sirni kunii fi sirni almaa impaayeraa kunii fi fedhiin Oromoo walitti araarameetti warri dhiyeessuu barbaadan jiru. Yookaan gamasitti akka iyyaannetti warri dubbachuu barbaadan jiru. Hin araaramne. Lola guddaa keessa jirra. Ilaalchaan wal lolaa jirra. Hidhannoodhaanis kan lolaa jiru jira. Eegalee amma iskooppii kootii miti sana dubbachuun anaaf. Ani karaa nagaatiin garuu hin araaramne karaa nagaatiin. Lolarra hin jira. Anumtu. Maaliif sirni kun ana bakka hin bu'u. Namni akaayii lakkaa'ee torba gumaa torba walii hiree halkan bulutu jira. Ijoolleen keenya dararaan achitti argaa jiran galaan sololiyaatti argaa jiran yoo dubbatame waan humuu miti. Namoota akka Jaal Mikaa'iloon argu aan dhufan jibba. Lammata waa'ee ijoollee waa'ee jiru kootii kaasuu hin barbaadu jeetan ofii waadaa gala. Kanaaf sanaan booda anis mana hidhaa sana keessatti ijoolleen koo akkana ta'anii maal ta'anii jechuun nanniisa. Maaliif kan sanaa ol kaffalaa jirutu jira. Amma immoo Jaal Gadaa Gabbisaa dhukkubsateera akkuma koo sana ukkaamsanii irraan taa'aa jiru. Ji'a tokko darbaa jiraama. Hamma akka koo sana du'aaf jiru gidduu ga'u eegu fakkaata. Jaal Kennasaa Ayyaanaa akkuma siin jedhe goota. Du'i kun yoo dhufe dursa akka inni du'u ni beeka. Nu hunduu ni beeka. Maaliif dhukkubni sukkaaraa nyaata lagattee akkam akka ta'u beeki. Sa'aatiin otoo nyaattu iyyuu si beelessa dhukkubni sukkaaraa. Nama ta'uu miti jedhanii waan tilmaamaniif akkan bahee maatii koo biratti du'uuf gadhiisan jechuudha salphumatti gaa. እኔ ለኔ አሁንም በጣም ከባድ ህመም የሆነብኝና ህመሜንም ቁጭ ብዬ እንዳላስታመም የሚያደርገኝ ነገር የጓዶቼ ስቃይ ላይ መሆን ነው። እኔ የተሰቃየሁትን ስቃይ ስለማቅ ህመሙ ምን እንደሆነ ስለማቅ እነሱ በዛ ሁኔታ መሆናቸው ረፍት ይነሳኛል። ነሙኒ ወገኖኒ አማ ሚደረ ጅራን ኩንሞ yeroo adda addaa jiru isaanii gammoojjitti dabarsan. Gammoojjitti dabarsuun sun immoo mataan isaa dhukkuba adda addaatiif nama saaxila. Jiru isaanii irratti miidhaa adda addaatu gaha. Miidhaan sun har'a yoggaa opportunity argatu of mul'isa. Kanaaf akkaataa nama itti qabamanii jiran baay'ee sukkanneessadha. Dhimmaantu na qaba waan isaanii waan Ofikotiifis dabarse namni haqa qabu namni dhugaa qabu rakkoo kanaan dararamaa sanarratti immoo dhukkuban fayyineen saaxilamee sababa tokko malee mana sana keessatti waggaa kaa'amu baay'ee garaa nama raasa qaamni na dhaga'u hunduu hatattamaan jaallan koo kanaaf furmaata akka laatu maqaa Oromummaa maqaa biyyaa maqaa adaraa seeraa jedhan seera kan beekoo ta'an seera biyya kanaattu kabajamuu dhibee ajaja mana murtiittu kabajamuu didee ajaja abbaa langaattu kabajamuu didee qaamoleen kunis ajajni isaanii raawwatamuu dhabuu isaaniitti gaafachuu danda'u qabu warreen isaan akka bahan ajajan maaliif amma sababa tokko malee mana hidhaatti akkanatti dararamu kan jiru gaafatu qabu.
warreen mootummatti maxxananii mootummaaf dantaa mootummaaf ergaman tokko tokko nu harka jiru jedhanii dubbataa jiru. Soba adii. Maaliif isaanuu gaafa dhaqan maqaa isaanii dura waajjira tikaatti gabaasanii seenuuf jirraan wayyamaa jedhaniif ana bira ijjatanii yeroon bilbilanii ayyamsiifatantu jira. Araarsoo Biqilaa, Qajeelaa Mardaasaa fa'a waajjira ufanii poolisiin isaan ari'ee nuyi warra sanaame jedhanii itti himatanii yeroon heeyyama waajjira tikaatirraa gaafatanii seenan jiru. Ganuun isaanii xiqqaatee maqaa uummata bal'aa kanaan hoggana jedhamanii waamanii har'a waajjira alagaan qabatee jiru tokko yoo godhanis akkuma mootummaan Itoophiyaa Eertiraa affeere kanatti isaanis alagaa affeeranii waajjira qabsiisan jechuudha. Akkas godhanii waajjira poolisiidhaan tiksiisanii yookaan uggursiisanii maa seenanii hojjetan yoo akkan isaan harka jiru ta'e namni tokko seenee hojjetaa hin jiru bara. Yaadan dorgomna siyaasni barane qawwee miti yaadan caalmaa yaadatiin itti amana biltsiginnaan jedhanii dubbataa turanii jedhaa jirus. Yaadni eessatti ibsama? Nama yaada qabu hiitee nama yaada isaa uummatatti ibsachuu barbaadu karaa itti cuftee biiroo isaa cuftee sochii isaa uggurtee eessatti yaada akka ibsan nu barbaada. Mee waltajjii ammaati nu affeertu kanarratti hin nufaa namee yaadan naa dorgomu. Warra hogganoota koo har'a inni hidhee sagalee uummata Oromoo inni isaan hidhanii itti taphataa jiran kana dhiisi ana wajjin dorgomuu hin danda'u yaadan. እኔ ማስተር ፕላኑን ተቃውሜ አስፋልት ላይ እጄን አቃምሬ ወጥቼ ተሰብሬ በክራንች ስሄድ የነበርኩ ሰው ነኝ። እስካሁን ድረስ አንዲት ቅንጣት መሬት የለኝም። ከአምቦም አሉ ከፍንፍኔም ከአዳማ በክራይ ቤት ነው የምኖረው። የምታገለው የኔ ህዝብ በታሪክ አጋጣሚ ከመሬቱ ከራሱ ማንነቱ ተፈናቅሏል ብዬ ነው። መፈናቀሉ አሁንም ስብስ በማስተር ፕላን ስም ነው ወደ ፖለቲካም የገባሁት። የኔ አያቶች ቆቃ ይኖሩ ነበር። ጂሌ የሚባል ጎሳ ከቱለማ አንዱ የሆነ ከቆቃ እንነሳም ሲባል ውሃ ተገድቦ ነው ህዝብ እንዲያልቅ የተደረገው። ዛሬ ፍንፍኔ ለመጀመሪያ ጊዜ ያገኘችው መብራት በኔ ዘመዶች ሞት የተገኘ መብራት ነው በአካባቢው እና ወደ 40 ሺህ የሚጠጋ የጂሌ የኔ ጎሳ አባላት ሞቷል። ለምን? ከመሬቱ አንፈናቀልም ብሎ። ስለዚህ እናንተ የመሬት ባለቤት ዜጎች ይሁኑ ሲባል እኔ ከዛ አንፃር እንጂ ራሴ ከአምቦ ከምን የወሰድኩት የቀራመጥኩት ቦታ ኖሮ ለዛ ዋስትና አይደለም የሚከራከረው። ግን አጽማቸው እስከዛሬ ድረስ የኔ ዘመድ አዝማድ ቆቃ አንድ ቀን ልክ እስራኤል አንድ ቀን መንግስታችን ይመለሳል እንደምል ቆቃችንን ላይ እንመለሳለን የሚሉ የጥንት ታሪካቸውንና ሜሞሪያቸውን ሲያጋሩኝ ያደኩ አያቶች ያሉ እና እንዲህ አይነት ኢፍትሃዊ የሆነ አሰራር ነው ትግሉን ያመጣው። ሞቱማ ከራ ነጋቲን ቀብሳው ጀቹን ሞቱማዳፍ ኤባ ከኑ ምቲ harka rukutaafi ba'u miti. Tokko tokko akka paarlaamaa dhaqanii nusuma jajuuf as jirra paartii hundeeffannee akka jedhan sanaa miti. Kaayyoo qaba. Kaayyoon qabsaa'uuf bilisummaa Oromootiif Oromiyaati. Lammiileen Oromiyaa keessa jiran humnoomni mootummaa caasaan mootummaa hunduu akka quba qabaatu kan barbaannu nuyi qabsoon keenya ammas karaa nagaatiif karaa nagaa qofaan. Karaa nagaatiin immoo akka paartii siyaasaa tokkotti eega ijaaramnee jiraanne waan saba keenyaaf ni ta'a jennee amannu. mootummaa ce'umsatu baasa jennee yoo amanne hunduu waliin ijaaratuu qaba jennee yoo amanne kana labsuu mirga qaba. ይሄን ኃላፊነቱን መወጣት ካቃተው ደግሞ አቅቶኛል ብሎ እኛ በተደጋጋሚ እንደምናቀርበው የሽግግር መንግስትን ማመቻቸት ግዴታ አለበት። ካልቻለ የዜጎችን ነፃነት መጠበቅ ካልቻለ ሰላም መጠበቅ ካልቻለ በተቃራኒው ህዝብን ሰላም ራሱ የሚያውቅ ከሆነ ህዝብ በሰላም እንዲኖር ህዝብ መንግስቱን እንዲያደራጅ የማድረግ ኃላፊነት አለበት። በየትኛውም የሀገሪቷ ክፍል
ኢፍትሃዊ ድርጊት ንጹህ ዜጋን የመረሸን የመግደል ድርጊት መፈጸም የለበትም። በማንኛውም አካል በታጠቀም አካል በክልሎች በተለያዩ ክልሎች በታጠቁም አካሎች በመንግስትም ቢሆን በየትኛውም ንጹህ ዜጋ ላይ ጭፍጨፋ መፈጸም የለበትም። በየትኛውም ሀገሪቷ የሚነሱት ቅራኔዎች በፖለቲካ ድርድር መፈታት አለባቸው። ጦርነቶች ሁሉ መነሻቸው ልዩነት ነው። ልዩነቶች ሁሉ ግን ወደ ጦርነቶች ማምራት የለባቸው። እኛ ስልጣን ከህዝብ እንዲመነጭ እንጂ ከአንድ የፖለቲካ ፓርቲ ችሮታ እንዲሰጠን አናምንም በዛ። ስለዚህ በህጋዊ መንገድ ተወዳድረን በምርጫ ተሳትፈን ህዝብ በሚሰጠን ድምጽ የሚኖረንን የፖለቲካ ውክልና እንፈልጋለን። ያለዛ ግን በምርጫ እንዳይወዳደር የተደረገው ኦነግ ቢሮዎቹ ተዘግቶበት ያለው ኦነግ አመራሮቹ እስር ቤት እስካሁን ድረስ ያሉት ኦነግ ከመንግስት ጋር ለመስራትም ሆነ የመንግስትን ፖሊሲ ለማስፈጸም ፈቃደኛ አይደለም። በዚህ ሰዓት እንደዛ አይነት ፈቃድ የለንም፣ አናምንበትም። እዚህ እነዛ ግለሰቦች በፍጹም ኦነግን አይወክሉም። እንደዛም ብሎ ለህዝብ የሚናገሩት በህዝብ እንደመቀለድ ነው የምንቆጥረው። hogganoonni nu fuul duratti fidachuu fi dorgommii kanarratti gareen federaalistii olaantummaatti agarsiisu malan hundi hidhamanii gareen tokko qofti gareen farra federaalizimii ta'e gareen farra sabboonummaa uummataa ta'e tokko qofti qe'ee keenya keessa akkasitti hobobsaa hin ta'u. ብዙ ነገር አልፈናል። እኔ በትልቁ በታላቁ ሰልፍ በሚባለው ኦገስት 6 ወይም ሐምሌ 30 ይመስለኛል በተደረገው ታላቁ ሰልፍ ላይ ቆስዬ ተሰብሬ 2 አመት በክራንች ሲሄድ ነበር። ሰልፍ ማርተን ባነር ይዘን ኦሮሚያ ነጻ ትሆን ብለን እስከ ፍንፍኔ እስከ ስቴዲየም ደርሰናል እና በዛ ትግል ውስጥ አልፈናል። ያ በሬቻም የተደረገው ከዛም በኋላ በኦሮሚያ ሁሉ የተደረገው ህዝባዊ አመጽ እምቢተኝነት የቁቤ ትውልድ የመራውና ያደራጀው ነው። የዛ ትውልድ አካል በመሆኔ ደስታ ይሰማኛል። ነገር ግን እኛ ብቻ ነን ብዬ እኔ አላምንም። ሌሎችም ስቴክሆልደሮች እንዳሉ አምናለሁ። ትግሉ የብዙዎች ነገር ግን አሁን የማይቻለው እንደዛ አንግቦ ተነስቶ ነፃነቱን የተቀዳጀውን ትውልድ ሌላ ዙር ደግሞ የባርነት ቀንበር ልጫነ ወያኔና አጥፍተናል የሚቀረን ኦነግ ነው። ኦነግን አጥፍተን ይሄ ፌደራልን ስርዓትን እናፍርስ፣ ይሄ በቋንቋ በመናመን የተከፋፈለ ማህበረሰብ ጨፍልቀን አንድ እናድርግ የሚለው የቀን ቅዠት ሆኖ የሚታየን ለዛ ነው። ኦሮሞ ብሔር ከሆነ በግድ በኤምፓየሩ ውስጥ ከተጠቃለለ ነፃ መሆንን ከፈለገ ማግኘት አለበት። ነፃ መሆን ራሱ በራሱ ጥቅም ዲግኒቲ ክብር ነው። ደቡብ ሱዳን የራሷን ኢኮኖሚ በነፃነት የምትጠቀም ከሆነ ኬንያ ከኮሎኒ ስርዓት ነፃ ወጣ ራሷ ባንዲራ ሰቅላ የራሷን ድንበር አስከብራ የምትኖር ከሆነ ኦሮሞ ለምንድነው ይሄ ነገር የምንነፈገው? መብቱ ነው። የማንም ቢሆን የኦሮሞ ህዝብ የነፃነት ትግል አንድ መስመር ነው ያለው። ያም መስመር ነፃ አገር መሆን። ኑ እንነጋገር፣ ጉዳዮቻችንን በጠረጴዛ ዙሪያ እንፍታ። ከኛ ብልጽግና የሚጠይቀው ነገር ካለ ለመነጋገር ዝግጁ ነን እንደሆነ አሎታ ከነ ሱዳን አልችም ወር ጀነ ያደነ ሱዳን አልችሳ ጅራ ዋንተ አነራን ሞ ወር ፈያ ቀብደን አነ ጫላ ዱበቹ ደንደሰ ባቲ ዱበዳ ዮሰን አነነ ደበዳ ፈያ ኮት ረትነን ጥየፈዳ ጋሩ ዮ ነሞ የኙ ከነ እንዱበነተ አኒ አንገዱ ልቡ ኮቲ ስሬ ኮት ረትሌቶ ማይኪ ከተመደ እንዱበዳ መለ इंचल्लिस वाये सबक होती
Diina lama hama keessaa filachuun hin danda'amne gidduu jirra. Kanaaf akka filannee tokko duukaa hiriirru ifaajjiin godhamullee jira. Kun garuu fudhatama hin qabu. Diinota lama kan gara jabinaan si dhabamsiisuudhaaf deemu gidduudhaan filannoon ati gootu hin jiraatu. Kanaaf Oromoon achiif as ilaaluu dhiisee gara tokkotti gurmaa'ee ofiisaatiin lola itti qe'eesaati irratti baname kan ofirraa ittisuudhaaf qophaa'uu qabaa. Kan gara biraa jirus birmachuu fi sagalee ta'uufii qabaa. Haala kanaan yoo dura dhaabbatame diinni dhufe kun ni deebi'a. Homaa shakkiin qabu. Wanti saba nu jechisiise tokko badii qaama saba keenyaa ta'e tokko irratti raawwatamu akka keenyatti lakkoofne akka nurra ga'etti balbala keenya irratti waan raawwatameetti lakkoofne walii birmatutu nurraa eegama. Kanaaf uummanni Oromoo bal'aan waan har'a keessa jirru kana alaaf keessan hubatee keessumattuu biyya walabaa keessa warri jiran haala anjaa keessa warri jiran caalaa dubbachuu warri danda'an warra immoo dhaggeettii qabanitti haasa'uu warri danda'an sagalee isaanii ol kaasanii hawaasa idil addunyaatti waan Oromoon keessa jiru Oromiyaan har'a keessa jirtu kana agarsiisuu qabu. Kanuman dhaama uummata Oromootifi uummata immoo biyya keessaa qabsootti jiru qabsoo isaa jabaatee fincila isaa wal hubannaadhaan qindeeffatee badii qe'eesaatitti itti dhufe kana irra aanee seenaa akka hojjetu dhaama fi egaa nutis waan kana yoo dubbannus yoo sagalee keenya aggeessisuuf yaallu gara laafummaan nuuf jiraate yookaan waan addaa eegumsa addaa qabaannee miti. Saaxila Oromoon keessa jiru waan Oromoon itti saaxilame kana hundaafuu hundi keenyaaf saaxilamaadha. Garuu hanga lubbuun keenya nu keessa jirutti waan Oromoo irratti dalagamu afaan keenya hin qabannu, hin mormannaa, hin dinnaa. Uummanni keenyas kana nu haa hubatu.